Akkam jirtuu fayyadamtoota sooshaal miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu isiniin jedha. Itti aansuudhaan guyyaa har'aa tajaajila piriimiyeemii hin daangeffamne takkaahuu intarneeta torbaanii yoo hidhattu taate kan hanga torbaaniitti qarshii muraasa qofaan hidhattee itti fayyadamuu dandeettu isin argisiisuun barbaada. Kanarratti wanti beekuu qabdan aappii tokkollee hin barbaachisu. Itti aansuudhaan nama biraatiifis waayifii hidhuudhaan qooduu ni dandeetta. Eega qooddee wanti sirraa hir'atu tokko hin jiru. Wanti torbaan sanirraa hir'atee si harkaa dhumatu hin jiru jechuudha. Tajaajilichi akkuma beekamu teelee biyya keessaatirraa kenname. Teeleen biyya keessaa tajaajila kanaa namoonni hedduun waan itti fayyadamaa jiran natti hin fakkaanne. Teeleen immoo haala gaariidhaan biyya keessatti namoonni sooshaal miidiyaa akka daawwachuu danda'an viidiyoowwan barbaaddu buufachuu akkasumas immoo keessattuu ramadaana kanaaf daawwaawwan hedduu dhageeffachuuf isin tajaajila jedhee yaada. Namoonni hedduun taa'umsaan halkan kana waan dabarsaniif ji'a tana itti fayyadamuu dandeettan jedhee yaada. Walumaa galattuu yeroo barbaadan irratti hidhachuuf akka isinii mijatu barnoota ooluu isin agarsiisuun barbaada. Na duuka buutanii mana bilbila seentanii akkuma beekamu tajaajila intarneetaa yeroo hedduu akkuma itti hidhamaa ture urjii 999 masalaali jechuudhaan kool gootanii eega kool gootanii tajaajila kuufamaaf kan jedhu kana tuqattanii itti aansuudhaan ofii keessaniif akka jedhu tuqattanii iddoon itti garagara qabu kan kuufama sagalee kuufama intarneetaa kan jedhu kana osoo hin taane masalaalii tuqattan jechuudha. Masalaaliin fuula itti aanuuf jedha. Fuulli itti aanu kunoo nu dhufee jira. Tajaajila piriimiyeemii hin daangeffamne jedha. Inni sun lakkoofsa 5 irra waan jiruuf lakkoofsa 5 tuqanna. Kanatti isinii dhufa jechuudha. Kan torbaanii barbaaddee kan ji'aa barbaaddee bifa lamaan isiniif dhufa. Nuti ka torbaanii haa laallu. Piriimiyeemii intarneetii fi ergaa barreeffama gabaabaa hin daangeffamne kan torbaanii jedha. Torbaanirra hanga torbaanitti abbaa feetee miseejillee barreessuu dandeetta. Akkasumas immoo intarneetta akka gaariitti fayyadamuu dandeetta jechuudha. Si qofa osoo hin taane akkuma dura siif ibsee nama 2-3 taatanii fayyadamuu dandeettan bilbila hamma nama 2-3 jechuudha. Haalli isaa haala kanaa xumurarraa lakkoofsa tokko tuqxanii qarshiin inni si gaafatu akkuma dura argitan qarshii 300 kuufamicha bitachuuf filattan mirkaneessuuf lakkoofsa tokko tuqaa jedhaa. Lakkoofsa tokko osoo hin tuqattanii waan qarshii keessaa hin qabneef ani dura waan hin hidhachuu waan hin barbaanneef qarshii keessaa hin qabu. Sila kana ta'eef haalli itti hidhattan haala kanaa aappiiwwan garagaraa ammallee immoo odeeffannoowwan bilbila garagaraa narraa fudhachuu barbaadan taanaan na jajjabeessuu keessan hin irraanfatinaa. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi koo isin duukaa jiraatu isin jedha. Hayyee fayyaa naa bulaa.